waaqayyoodha baana gooda ji'a bona bokaaf rooma toora tooraan beeka rooba toora tooraan beeka rooba toora tooraan beeka rooba fuulee musee galaana raasee kutee waaqayyo tolursee dhufee duraa booddeedhaan dhufee inaachee cufee ufee 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 fuulee nu harka jiru dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa akaasa jalqabaa nurra kaasa haraanuma baasa fuulee nu harka jiru dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa iddoo gaddeebiyaati nu kaasa karaan tolu baasa barbaade nu waame wangeelli gaafa onaa keessa wangeelli bareecheen dhaabee kunoo innama qabeessa barbaade nu waame wangeelli raaree cubbuu keessa wangeelli fayyiseen dhaabee kunoo olmaasaan odeessa galatoomi gooftaa galatoomi yesuus galatoomi galatoom 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 farfatami gooftaa farfatami yesuus farfatami 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 baralola ulee solkaase iyyaa surakaa kan biiftu dhaabee motuu mootii galgala jaala kan gooftaan dhibee kunoo kakana kan gooftaan dhibee kunoo kakana kan gooftaan dhibee kunoo kakana fuulee musee galaana raasee kutee waaqayyo tolursee dhufee duraa booddeedhaan dhufee diinatti dhufee ufee 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 fuulee nu harka jiru dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa akaasa jalqabaa nurra kaasa haraanuma gaasa fuulee si harka jiru kun dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa dhimma baasa iddoo gaddeebiyaati nu kaasa karaan tolu baasa barbaade nu waame wangeelli raaree cubbuu keessa wangeelli fayyisee nu dhaabee kunoo olmaasaan odeessa barbaade nu waame wangeelli raaree cubbuu keessa wangeelli fayyisee nu dhaabee kunoo olmaasaan odeessa galatoomi gooftaa galatoomi yesuus galatoomi 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 waaqeffami gooftaa waaqeffami yesuus waaqeffami 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 gooftaa waaqeffami yesuus waaqeffami waaqeffami eebbifami kabaako. Ameen. Egaa baay'een keessan mana teessanii kabaa akkasiin eebbistan abdii guddaan qaba kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaarraa nagaa toosiin hin gaafatiin kallattiidhumaan faarfannaadhaan jalqabne nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atuuf akkam jirtu. Egaa guyyaarraa namoota baay'ee keessan beektan baay'een keessan jaallattan namoota lama wajjinan jira. Harka garasiitiin kan isin argitan dargaggoo faarfataa gammachuu malkaa jedhama. Baay'een keessan tarii beektu baay'een keessan immoo hin beektanii. Dargaggoo gammachuun egaa waldaan xooxxootti miseensadha. Dargaggoota dura bu'ee hin geggeessaa faarfataadha. Albama tokkollee qabaa faarfannaadhaan waldaa garaagaraatti dura bu'ee faarfannaa geggeessuudhaan faarfannaa faarfachuudhaan nama waaqayyoon tajaajiludha. Dargaggoota bara kana keessa jiran keessaatii nama tokkodha. Nama waldaa keessa tajaajilu keessaas nama tokkodha. Waa'ee dargaggootaa dubbachuu danda'a jedheetan affeeree akkuma kana immoo kan isin addanaa gidduu keenyatti argatan faarfataa jaallatamaa kabaa fidooti. Kabaa fidoo gaa beektuu baay'een keessan waldaa keessan dhufee mana keessan dhufee isin tajaajileera magaalaa keessan dhufee faarfataan ijoollummaa keenyaa kaasnee faarfataan ilaalaa guddannee faarfannaa isaa dhaggeeffachaa guddannee nama amantii waaqayyoo irratti qabu irratti faarfannaa isaatiin beekamaadha. Keessattuu faarfannaan inni amma nuu faarfate kun immoo uleen sirka jiru dhimma baasaan immoo beekamaadha gaa mitiire baay'ee galatomaan isiniin jedha gaa gidduu kanaa televizyiinii immoo
sagantaa tokko gaggeessaa jira. Baay'een keessan mana keessan teessanii sagantaa kanarratti hirmaachaa jirtu. Sagantaa soomaaf sagadaatu gaggeeffamaa jira. Sagantaa soomaaf sagadaa kana immoo bifa garaagaraatiin keessatti hirmaanna. Egaa guyyaa irraa namoota kana wajjin haasaa gabaabaa qabaanna. Walii wajjiniin hin waaqeffannaa itti fufne. Maaliif irra caalaa waa'ee qalbii diddiirannaa, maaliif qalbii diddiirrachuun nu barbaachisa, soomaaf sagadaan fuula waaqayyoo turuun maaliif nu barbaachisa, wantoota jedhu kaasna. Kana caalaa haasaa isinitti dheeressu kallattiimaan gara maree keenyaatti galla. Kabaa nama jaallannu, nama kabajamaa kanarraan jalqabuu barbaada. Kabaadhaa fi faarfannaa namaati faarfattee uleen sirka jiru dhimma baasan beekamaadhumadha. Akkuma mootooti, akkuma waan namni faarfannaa kana dhagee kabaa yaadachuun faarfannoota kee keessaa baay'ee beekamaadha inni kun. Ulee akkamiiti? Maalidha? Maal jechuu barbaadde faarfatte yeroo sana? Ulee jechuun hiika garaagaraa qaba. Akkuma abbichaati, akkuma abbaa harkaruudha. Uleen kan koo ifa faarfannaadha. Uleen tokko lallabaadha. Faarfataa, lallabaa, hojjetaa wangeelaa, hojjetaa lubummaa, geggeessummaa hedduudha uleeni. Uleen waaqayyootti kenne hedduudha. Waldaa kiristaanaatiif garummaa qaba. Garuu kaayyoo tokkichaaf hundumaaf. Kanaaf uleen nan kooti faarfannaadha. Uleen Musee sun immoo isaa geggeessummaadha. Geggeessummaa wajjin wal qabata. Geggeessummaa wajjin egaa faarfannaa wajjin keessa jira lallabis faarfannaa wal hokaadha. Paakeejii waldaa tokko baattee deemtuudha. So ulee jechuun waan waaqni nutti kenneedha jechaadha. Nu hedduu hennu waanuma haaraadha. Waa yoo nu qunnamu waan haaratu arganneetti hoone jenna. Inni kun immoo nuyi waaqayyo immoo nurkaa qaba. Hunduma sana nutti kenneera. So Museen gaafasii maal rakkatee Museen wanta adda qunname Musee dudduubaa fi fuulduraayitii waa gidduutti gashuudhaa fi qunname. So gaafa sana Museen waaqayyotti choliin waan haranaa kenna hedheeti. Waaqayyo immoo sirka jiraa hedheetti. Innaa kana booddee ulee kee gaafa inni ulee kee ol kaasee ittiin rukutee galaanichi ite caala. So uleen sun takka hojii akkasii hojjetee beeku yookaan uleen sun ulee takka hojii haaraa eegale. Hankeenya wanti duukaa jiru kuni gaafa waaqonni qunnameti humna isaa of harkatti beenna. Kanaachi eenyuuni albaayina agalgaayin hojjetaan wangeelaa lallabaani gaafa chaalenjii qunnamu irratti kan inni beeku amantii isaallee kennaa isaallee chaalenjii irratti. So kanaaf chaalenjii Museedhaa gaafasii ulicha sana beeksisee hankeenya isimmoo har'a akkasi. Egaa ulee maal akka harkasiin akka jiru isin of harkatti ilaala. Gammeedhaaf gaaffii kan biraan kaasuu barbaada. Kabaa eessatti beektati? Yoom beektati? Mee akkamitti barte kabaa? Isa kanaan jalqaba. Dhugaasaa dubbachuuf kabaa wajjiniin akkasittiidhaan isteejii tokko irratti dhiyaachuu koo fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kabaa yoomii kaasee akkam beeku booddeetti deebi'ee gaafa yaadu xinnummaadhuma kootii kaaseenii akkasitti fuulatu hin ta'inii sagalee isaan hin beekan. Faarfannaan isaa faarfannaa ayyaanni kee duwwaan nagaa gooftaa Yesuus yommuu ati nama wajjin taatu sana fa'aa dhagaa guddanne tureeraan jechuun kabaa sagaleedhuma isaan dhagaa guddadde biyya keenyas yeroo tokko dhufee tajaajileera. Gara 90 gara jalqabaa keessadha natti fakkaata. Namni faarfannaa isaa baay'ee jaalladhuu fi nama baay'ee kabajuu fi jaalladhuudha. Waltajjii tokko irratti akkasittiidhaan dhiyaachuu keenyatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waa'ee kabaayii yeroo gabaabaa amma kanaa keessatti dubbadhee fixuyyuu hin danda'u. Nama jireenya isaa jaalladhu, nama faarfannaa isaa jaalladhu, nama hojii waaqayyoo kanaaf adda ba'ee nama addaati. Faarfannaan isaati akka faarfannoota warra kaanii miti. Faarfannaa baay'ee wangeela irratti hundaa'edha. Addanuma ta'ee faarfannoota baay'ee maqaa dha'uun hin danda'an jechuun wangeela irratti kan hundaa'edha. Faarfannaa kabaan faarfatu faarfannaa kan biraarraa kan adda godhutu dubbannu. Kanaaf hin baay'ee jaalladha faarfannaa isaa. Ayyaanni kee duwwaan nagaa gooftaa. Wangeeluma keessaa fudhetu sagalee itti godha. Faarfannaan isaa faarfannaa baraanis jijjiiramuu hin dandeenye. Faarfannaa bara hedduu nama duukaa turuu danda'u.
tariin beeku iyyuudhaan gaafa gubbaan nuyichitti faarfannaa kabaa keessaati jedhee yaada naman ilaalaa guddadhee naman akka fakkeenyaatti ilaalaas dhufeedha. Akka dhuunfaattis immoo namoota baay'ee walitti sinnuu akka maatiittis wal ilaalluudha. Dhugaa isaa dubbachuuf abbaa koorraa kaasee maatiin keenya hundumtuu namni kabaa faarfannaa isaas hin beekne hin jiru. Namni kabaa irraas hin tajaajilamin hin jiru. Amma ammaatti iyyuu jechuudha. So kabaa amman beeku jalqabaatii kaasee madhumatti dubbadhee fixuuf na rakkisa. Bal'aadha baay'ee. Hamma ammaatti amma kanaatti hin beeka jechuudha. Egaa baay'ee bal'aadha waa'ee kabaa waan baay'ee kaasuutu danda'ama. Faarfannaa isaa namni tokko poostii godheen argina. Nama hin eegne tokko yeroo tokko. Faarfannaa isaa garraamiin miidhamee mirga isaa deebamee garuu jallaan jallinaan jaallatame faarfannaa jedhu sana nama hin eegne tokkotu poostii godheen arge yeroo tokko. Nu qofaa osoo hin taane namoota waldaa keessa hin jirre addunyaa wangeelaa keessa hin jirre illee nama gara waldaatti harkisuu fi dubbiinsaa baay'ee qalbii isaanii haatudha. Kabaan nama guddaadha. Baay'ee kabajasiif qabna. Baay'ee si jaallannaa dhaloota kana biratti iddoo guddaa qabda. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee kabaa kaasuu barbaannee otoo hin taane garuu yaadannee darbuutu nurra jira. Namoota gidduu keenya jiran namoota wangeela irraa barree faarfannaa irraa barree waaqayyo nuuf kenne kabajuu qabnaaf waa'ee kanaa kaasne mudannoo tokkoon kaasuu barbaada kaba. Jalqaba gaafa faarfannaa hojjechuudhaaf Finfinnee dhuftee yeroo afaan kee hiikame lafa dhiitaa faarfatta. Lafa dhiitaa faarfachuu keerraa kan ka'e istuudiyoo galtees lafa dhiituu dhiisuu diddeedhan. Innaan maaltu godhame gaafachuu? Baay'ee asitti miti inni hojiitti yeroo lakkoofsa tokkoffaadha. Tokkoffaarratti faarfannaa amtiyyuu yoo sana faarfannaa akka ta'uu isaa yoo isaanii hin beekani. Faarfannaa duwwaatu deema akka irraa kana miti faarfannaan sun ilaalame maa jedhama saansurii ta'a. Saansuur ta'ee wangeelaa hojii jechuudha. Teoloojikaalii wangeelaanii haalumaanii sagaleen isaa mangaadhanii ulfinni sagalee isaatiin ilaalama qooqa duwwaa miti. Ilaalamee raawwatamee fudhatamee jaallatame jennaan nawaaman yoo nawaaman haasan dandeenye haasawwan. Hankeetii faarfannaa miti jedhan maa akkamitti faarfattan anoo akkasuma yoo haasawuu hedheetti mee faarfannaa wannaan yoo sana waan tokko yoo ga'uunaan dinqiidha godhi jedhanii mees ol kolgaa leekaa mee tokko naan ayyaanni kee duwwaan itti ka'e yoon dhiite malee hin danda'u. Gaafa itti ka'u faarfadhu faarfannaan koorra sagalee koorra miila achitti dhaga'ama. Jeeqee jennaan rakkatan maal fallee ispoonjii wayii fi ani kaa'an ispoonjii caalee ammas hin wayya gurbaa tokko asaffaa heduu himaadha baay'ee nama cimaadha baay'ee asaffaa hidhaa miila gosa gadi qabe godhee gadi qabe lafatti achi gadi qabe inni dhiibne garuu yaadaan dhiitu hin dhiibne garuu ol hin kaasu dandeenye cimaa irreessa na yaadanii ol kaasu inni ollaan ka'u garuu sagaleen achuu jechuudha sagaleen hiilla soo akka ittiin faarfannaa kudha lamaan isaa akka ittiin fixe. Miilli kee gadi qabame. Gadi qabame akka miila qo'ee akkatti raawwatu faarfannaa kudha lamaan isaa nani jala qophaa'ee qaba achi gadi qaba akkatti na fixe jechaadha. Booddee mudannoon kun egaa akkuma mudannoo addaati. Namoota si beekantu natti hime maaliifi kabaan hin dideennaan nama irree qabu barbaadanii sammati asaffaa itti kana. Asaffaa jedhama boojii. Miila isaa ciniinee gadi qabaa kabaan yaadaan lafa dhiita garuu hin jiru sagalee isaa immoo hin ba'a. Akkanaatti hojjetan. Wanti baay'ee si dinqu jechuudhaan xinnummaa kootti kanan beeku yaadatta laata yeroo waankii qophoo dhufte. Waankii qophoo yeroo dhufe kabaanii gitaaraa ishee kirriin ishee naaleenii sana taphataa. Gara si 4-5 ergii lafa rukutee boodadha kan inni faarfannaa faarfachuu jalqabu. Kabaan dhufee faarfatee deebi'ee namni baay'ee itti eebbifamee baay'ee jaallannee jechuun nama sagalee isaa qilleensa duwwaa irratti reediyoo duwwaa irratti beeknu yeroo akkas televezyiinii hin jiru sababa ta'eef reediyoo duwwaa irraa dhaggeeffanna reediyoo duwwaa irraa beekna faarfannaa kabaa jechuun beektu gaa eenyuyyuu jechuudha beeka. Kabaan deemee isa booda faarfattooti sooloon tokko jechuudha faarfattooti adda addaa gaafa waltajjiitti ba'anii dura lafa dhiitu beektu. Dhuguma isiniin jedhama lafa dhiitanii faarfachuutti ka'u hin faarfatu noormaalii
wantichi faashinii ta'ee ture naannoo keenyatti nama hin beeku iyyuu jira baay'ee beekamee iyyuu bakka kuni kabaa lakkoofsa lammaffaa dhadhamee namnitu akkamirraa tajaajilamu gurbaan sun harreessa akka inni jiru hin beeku dhugaataa dubbachuudhaaf malee yeroo sana jalqabanii turan utuu dubbannu tajaajiltooti wanta walirraatti ergifatan tokko tokko numa qabu si'a tokko tokko yaa'usii fi. Inuma qabu gaa kuni uumamaan isa mudate garuu immoo dhuga ba'umsa isaarratti kabaanii kana caalaa keessan turu wanta kana yeroo dubbatu mana namaa waamicha waamuu yoo dhaqu yookaan immoo buna waamuu yoo dhaqu dandee gatiin baanee fi harkaan girgiddaatumaa miilaan lafa dhiitaa waan sana ibsachuudhaa fi akshinii agarsiisa ture. Adeemsa keessa waaqayyoo wanti irraa cabse yookaan immoo biraa hambise keessaa tokko isa kanadha. Wajjin ta'uu waaqayyoo gargaaruu waaqayyoo fuulaa fuulatti wanta inni mul'atu isa kana. Kabaan ammas yeroo faarfatu afaan isaa hiikamaadha. Darbee yeroo dubbatu. Amma yommuu saampiliidhaaf kaa'eera waaqayyo. Akka inni raawwanne yoo raawwate immoo hundumtuu hin sobaayedha. Yookaan ho'edha. Kana saampiliidhaaf kaa'ee xiqqoo tokko. Saampiliidhaaf jira. Kaa'ee. Eegummaan kun jira giddu gidduutti. Egaa baay'ee gaariidha. Mee gara maree keenyaatti deemna isa kana. Akka namoonni hordofaniif yookaan immoo kabaan eenyu waan jedhamu akka yaadatan tokkoofidha. Namni baay'een egaa sila waa'ee ulee kaasneerra waa'ee uleen sirka jiru dhimma baasaas faarfanneerra namni baay'een ulee isaa baatee jira moo gateera. Namni baay'een ulee nama kan biraa baata moo kan isaa baata. Gaaffii kana lamaan keessaniifan kaasuu barbaada. Haala amma biyyi kun keessa jirtu keessatti addunyaan keessa jirtu keessatti kiristinnaan keessa jiru keessatti mee gaggabaabsaatii akkamittiin ilaaltu isa kana. Ulfaataadha gamana kun gaaffii cimaadha baay'ee gaaffii cimaadha uleen ofii akkam akka ta'e walaa yeroo walaa amma ulee isaaf ergisaaf amma ulee adda addaati uleen nutti kenname heeraa moo kan isaati immoo eeyyuudhaani walaa lama baay'ee cimaadha gaaffiiwni soo amma uleen yoo harka jira jettee gaaffiin kee uleen nama harka heeraa hojjeteen mati. Namni uleetti kenname baatee jira. Yaa cimaadha kun baay'ee gaaffiin Museen iyyuu kana rakkina isaan guddaan gaafa sana ulee isa wallaalee rakkinni dhufee kuni uleen isaa akka yaadatamne hodhe baay'ee rakkinni gaafsitti dhufee wallaaltati waan qabdu wallaalta iftu wallaalta amma immoo rakkinni amma kuni rakkina uumamaatis rakkina haalaatis yerooti. Rakkina hawaasummaatis rakkina baay'ee rakkina amma kuni uleen egaa eeyorka jira qabateeraa ho'eettu kuni namichirratti hundaa'ama. Namichi warratti hunda'a namichi sun amma amantiin isaatti miidhama. Amantiidha uleen amantii wajjin heema. Amantiin keenya laafeena uleen keenyas haafaadha jechuudha. Wallaala ulee keenya. Amantiin keenya ulee keenya yaadachiisa. So amantiin kun amma dhuunfaatti heeramu. Yeroo kaan namni walirraa ergifachuu danda'a humnas walirraa guuttachuu. Walirraa waan baay'ee argatan akkuma namaas walirraa waan hedduudha. Laafa namni hin cimasi hin laafasi walirraa tokko ta'u immoo deebii haaraa namni. Amma kun hafeera qaama. Ji'a ja'a asitti ji'a shan asitti namni rakkinarra jiramu. Rakkoon ammaa kun kopha kophaatti deebiseera. Kanaaf amma uleen sun harka hiraa fi hiruu isaa teessuun isaa himaadha. Hojii isaa irratti beekamu. Haayinaa namoonni hedduun yeroo inni kan hojii adda addaa hojii daldalaa hojii hidhaatti deebi'eera. Ulee sastiin hojjetu kana isee. Inni kaan immoo ulicha wajjin rakkataa jira. Ulicha kana dhiisu. Kana gidduu jechuudha jira. Gammeetumee namni ulee isaa gatee jira moo baatee jira? Ulee namaa baanna immoo kanuma keenyatu nu harka jira. Namni ulee wal harkatti qabaa jira ammas yana. Ulee kan isaa dhiisee jechuudha. Kan isaa iddoo ta'etti hirkiseetu kan keessa harkatti qaba. Kana jechuun utuu dubbannu gaaffiin kun gaaffii waansaa haayidii wayiiti jechuun akka mul'ata wayiittidha wantichi kan naa galu anaaf. Waaqayyo gaafa biyya lafaa kanarraa nu fidee wanta ittiin addana godheedhaa fidee qabaanaan. Akkuma ati jettee ulee jennu wanticha. Uleen baachaa jiruu fi uleen kabaan baachaa jiruu fi ulee ati baattee deemuu qabdu kanatti ittiin ofii kee fayyaddu. Akkasumas maatii kee akkasumas hawaasa kee
biyya kee kanatti ittiin fayyaduu fi kabaan kan ittiin fayyaduu fi kana ittiin fayyaduu adda adda ta'uu danda'a. Namni ulee isaa baatee jira isa jedhuu fi eeyyee namni yartuun ulee isaa baatee jira. Namni baay'een immoo ulee nama harkatti qabaa jira. Amma fakkeenyaaf nama siyaasaa miti. Uleen kan kee immoo siyaasa ta'uu danda'a. Siyaasa yeroon siin jedhu akkaataa itti namoota kana geggeessanii nama biizinesii ta'uu dandeessaati. Akkaataa itti biizinesii hojjetanii waan tokko akkamitti akka jalqabanii akkamitti bu'aa bahiisii mudatu keessa akka darbitee galma gahuu dandeessu suni akka uleeti anaaf. Yeroo ammaa jechuun umuriima waaqayyo nuu kennee argine keessatti waggoota baay'ee keessa dabarree bara yartuu keessa dabarree dhufnee adda nageenya keessatti akka addunyaattis akka biyyaattis akka Oromiyaattis akka hawaasaattis yeroo ulfaataa yeroo nama keessa jiru yeroo nama baay'eetti bita galeedha. Kanarraan kan ka'e namni ulee isaa wal harkatti qabaa jira malee namni an ulee koo sirriitti qabadhee hin jiru. Yeroon akka jedhu ulee koo gadhiisneen kan nama harkatti qabaa jiraatu hin ta'in gaaffii keef wanti deebii ta'uu danda'a jedhanii yaadu namni ulee isaa wal harkatti qabaa jira malee ulee ofiisaatii namni qabatee jiru nama yartuudha. Namni ittiin hojjechaa jiru. Namni ulee isaa qabatee deemaa jiru. Utuu dubbannu waaqayyo yeroo tokko maayinar kee keessaa edee gaafate Museedhaan. Museen irraanfatee ulee sana baatee akka jiru iyyuu maaltu akka harka jiru inni irraanfatee ulichis maal akka hojjechuu danda'u harkaa badee ture. Yeroon suni yeroo ammaa wajjin wal natti fakkaata aanaan. Egaa geggeessitoota baay'eetu jira kan waldaa kiristaanaa geggeessanii kan biyya geggeessanii kan dhaabbata garaagaraa geggeessanii isaan kana hundumaa harka uleetu jira. Baay'ooliin irraanfataniiru akkuma jennee baay'ooliin immoo iddoo kaan irraanfataniiru baay'ooliin immoo akka malees itti fayyadamaa jiraachuu danda'u hin beeknu. Garuu nuun yaadachiisuu qabna keessumaa gara wangeelaatti namoota jiran sababiin isaa sabni kun nama isa geggeessu barbaada nama galaana isa dura jiru addaan hiruuf barbaada nama dhagaa keessaa bishaan isaa burqisiisuu barbaada nama mannaa akka roobuuf godhu barbaada gaayidaansii barbaada sabi kun jedhamti hundumti keenya mana teenya iddoo garaagaraatti hin mari'anna hin haasofna mata duree adda addaa kaasna. Uleen nurka jiru garuu maalidha? Yoomiif nutti kenne Waaqayyo? Isa kana akkatti yaadamuuf Af-Gaaffii kana kaase. Mee barri kun erga akkas jenneeti amma waa'ee kennaa nurka jiru waa'ee itti gaafatama nurka jiru erga akkas jenneeti barri keessa jirru kun karaa siyaasaa yoo laalle raafama biyyi kun keessa jirtu ifaadha. Karaa amantii yoo laalle mana jirra waaqeffachaa jiru cufaadha waldaa. Jedhamti kadhannaan mandaraan jiru sabii walitti deemee waliin tajaajilu konfiraansiin hin jiru. Lafa sabitti jajjabaatu cufaadha. Addunyaan kun gaaddidduu du'aa jala jirti. Dhukkuba iddoo hundumaatti namatti gamee nama sodaachistu jira. Kabaan maal yaaddame yeroo akka kana? Maanni gammeenoo yeroo wanti kun addunyaa irratti akka kanatti biyyi lafaa kun cinqii kana keessa jirtu akka kiristaana tokkotti akka faarfataa tokkotti maal yaaddame? Yoona kana yuuti waldaa kiristaanaa jechuun ammoo waldaa jechuun ibsaa jechuudha. Ibsaadha waldaan. Waldaan amma ibsaan kun yoo dhaame haasaasi haasaasi hin dhiibna hojiin kan heeraa kunis inuma hafa amma ibsaan kun baddeenaan akkasi waldaa keessa ana ibsaadha amma dukkanaa turte yaadu nyaan kun dukkana turteetti dukkana kana kan ibsu waldaa keessa taa'aa jira. Maa jechuu kooti heemsaanii eeggannaadhaanii haasaadhaanii yaadaanii eeggannaadhaan hundumaa dhiibnee keessa galuu dhiibne ilaaluudha. Museedhaan al tokko haala beektaa ilaalee deeni. Ilaaluun hira calmatte ilaalta waan tokko amma inni harbutti ilaalta jechaadha. Kanaaf manni waan hedduudha amma humna akkasii dhiibu si dhiibu waan tokkotti si dhiibu ilaaltee ni ibsuti. Ilaaltee waan tokko ni ibtu galta keessaa inni immoo waaqayyo immoo sana immoo waaqayyo caalu isa. Al tokko Musee faa kana namoota baay'ee ta'anii yaalaa qabu waaqayyo callisuus haasa'u. Haanii fedha. Calliftee naannoo waaqayyo immoo hin haasaa yoo sanamu. So amma yeroon kun yeroo callisuusoo boodemu yeroo callimnee waaqayyo wajjin haasa'udha. Waaqayyo taasaamu. Kanaa achi nuyi hin dubbannu. Nuyi kan dubbannu waaqayyo hidha. Kanaadha amma hawaasummaa keessatti rakkinni guddaan amma involvement jechuun keessa galteeti waa dubbachuuni. Tokko amantii kee kana ulee kee kun duwwaa si galchiisee hiisa inni haasaan sun. Mafaan immoo deebitee ati mataan keeyyuu wanta si ilaallahin tokkotti hidhattee
Altee oddiidha waan suni keessummaadha seefi bakka siquun ama waan siquun yoom hedduu. So nuyi akka amantiitti akka amantootaattis maal gochuu qabna ilaaluudha kadhachuudha waaqayyoon. Waaqayyoon kadhachuudha waamuu ilaaluudha murteessuu hiisuudha. Yeroo itti dubbattu iddoo qabaddoonsaa yeroo itti haasamu iddoo qabanni garuu amma baay'inaan dhaggeeffachuudha akkasiin se'a. Gammeenumee akkamitti ilaalta? Yeroo akkas addunyaatti bita gale kana keessa yeroo akka biyya keenyaattis haa ta'u akka giloobaalitti ciniinsuu guddaa galame kana keessa waaqayyotti siquutu nama furadhee yaadaan. Nuyi wanta hundumaa siyaasa keenyas haa ta'u biizinesii keenyas haa ta'u waaqeffannaa keenyas waldaa kiristiyaanaa keessaas haa ta'u ija macaafa qulqulluun ilaallaa. Ija macaafa qulqulluudhaan yeroon jedhu immoo hiikaa waan hundumaa furmaanni waan hundumaa harka waaqayyoo keessa akka jiru. Nuyi waldaa kiristiyaanaa kan nuyi amaleeffanne gamoo keessa teenyee dhannee walitti namminee faarfannaa faarfannee macaafi qulqulluun dubbifamaa isa booda lallabatu lallabamaa isa booda utaallee faarfannee galuudha. Kanaan dura yeroo haalli mijataan ture waldaa kiristiyaanaa sana keessaatii soorati namootaaf dhiyaachaa tures gaadha jechuun rakkisaadha. Utuu dubbannu waldaa kiristiyaanaa keessa namni sagalee waaqayyoo kun sirriitti galeef namni dhibbaa hariiroo isaa waaqayyoo wajjiniin cimsate namoota yartuudha. Amantoota keessa duwwaayyuu miti. Tajaajiltoota keessaatiyyuu namoota yartuudha namoonni hariiroo isaanii waaqayyoo wajjiniidhaan cimsatan. Kanaaf yeroo haalli amma walii galatti jiru ilaalamu namoonni kan yeroo isaan itti baay'ee adda'anii yeroo isaan itti baay'ee dhiphatanii yeroo isaan itti waan qaban wallaalanidha. Akka macaafi qulqulluun jedhutti immoo bara kakuu haaraa kana keessa isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektanii yoodha wangeelli. Galma sanatu hin ta'in ani mana qulqullummaa tokkodha waaqayyoof. Mana qulqullummaa kanaa yoon sirriitti eeguu baadhee itti gaafatamummaan qabaa jechuudha. Kanaaf mana qulqullummaa kana maal gochuutu narra jira hariiroo koo konnekshinii koo waaqayyoo wajjiniin cimsuutu narra jira. Dhaamsi ani biyya keenya guutummaafis haa ta'u biyya lafaa guutummaadhaafis qabu yeroo kana namni kamiyyuu waaqayyoo isaa wajjiniin waaqa isa waaqaaf lafa kana uume isa waaqa amma kana bal'aturra taa'ee lafa amma kana bal'aturra ejjata miila isaatii godhatee jiraatu wajjiniin haasa'uutu isaa wajjiniin yeroo fudhachuutu jireenyi inni kaan akkuma itti fufeetti ta'e jechuudha. Isaa wajjiniin yeroo fudhachuutu isaa wajjiniin haasa'uutu isaa wajjiniin walitti siquutu furmaata ta'uu danda'a jedhee yaadaan. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Yeroo keenyatti gaarii goonee akka fayyadamnutti gaggabaabsitanii akkanaa deebistan barbaada gaaffilee kana oola. Maaliif mata dureewwan itti bu'uu qabnu baay'eetu jira. Meesiraan jalqaba gamme. Ammatu Yesuus dhufee ati qophaa'aadha. Adeemsi kiristiyaanotaa dhamaatiin kiristiyaanotaa inni guddaan biyya lafaa kana booddee kiristoosii wajjin mirga waaqayyoo taa'u. Mitiire wanti guddaan dhamaatiin keenya jechuudha. Nama hamma dhumaatti deemedhamu kan gonfoo kana fudhatu. Haalli amma jiru garuu wanti baay'een isaa kan amantii keenya nu gansiisudha. Jira mitiire kanaaf atammatu kiristoos dhufee Luqaas 18 irratti akkas jedhee gooftaan. Yoon deebi'ee dhufu nama tokko amantiitti nan argadhaa jedhe. Gaaffii kana hunduma keenyatuuf gaafachuu nurra jira. Qophaa'aadha ati. Na yaada. Wanta kana na yaada namoota adda addaas gaafachaan ture jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos innaa amma ka'ee mul'atee jireenya bara baraatti hin galtaatidha namoota baay'een gaafachaa turan. Utuu dubbannu wanti namootis dhaggeeffattotis iddoo kanatti adda baafachuu qaban tokko mootummaa waaqayyoo fi jireenya bara baraa adda addaadha. Mootummaa waaqayyootti alreedii gallee jirra. Keessa jirra miti qaba. Keessa jirra mootummaa waaqayyoo keessa. Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo ka'ee mul'ate immoo jireenya bara baraatti galuu dhaaluu nan danda'aa isa jedhuufi eeyyee nan danda'an. Akkamittidha jireenya bara baraatti kan nuyi galuu dandeenyu silayyuu hojii keenyaa miti amantiinidha. Ani gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu kootiitti fudhadheera.
mootummaa waaqayyootti already galeera. Mootummaa waaqayyoo kana keessatti immoo maal gochaa eeguutu irra jira amma gooftaa Yesuus Kiristoos mul'atutti. Actually waca baay'eetu jira naannoo keenya wanti akka ati mootummaa waaqayyoo keessaa gadi baatee tarkaanfii kan biraa fudhattuu fi wanti nama kakaasu numa jira. Galata waaqayyoo ammayyuu ayyaanni waaqayyoo nu qabee mootummaa isaa keessatti nu eegee jira. Waaqayyoo yeroo yerootti fuula waaqayyootti nan yaaddaa qalbii koo nan jijjiiradhaa. Amantiidhaan immoo gooftaa Yesuus Kiristoos yoo deebi'ee har'a mul'ate ani warra jireenya bara baraa dhaalan keessaatii isa tokkodha dhee yaadaan. Baay'ee gaarii. Kabaa koomiyyatis gabaabsiiti akkami? Akkuma nammaa seera wantichi hariiroodha. Hariiroon waaqayyoo wajjin qabnudha. Kanaachi kanaa miti kaalkuleeshinii hin qabu. Hariiroo qabaachuu qabna waaqayyoo wajjin maayeen abbaa keenya mootummaan kee dhufa namni haa dhufachuuni yeroo hundumaa kun haasaa keenya godhaga. Nyaata irrattis ciisuufis yoo jennus ka'uufi yoo jennu kadhannaa keenya miti. Akka jechuun jechuun hariiroo attaachi ittiin qabnudha jechuudha. Soo nuyi dhufeennaan hayyuu nuyi jinuma sokkinaachi wanta addaa heeti. Hin jiru gaa. Baay'ee gaariidha. Mee kanuma wajjin wal qabsiisee amma dhiyeenya kana televezyiinii immoo qophiin kunis kan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Soomaaf kadhataan fuula waaqayyoo turu, fuula waaqayyoo barbaaddachuu, waa'ee biyyaa, waa'ee ganna kanaa, waa'ee bara dhuftu, waa'ee biyya nageenya biyyaa dabarsanii waaqayyoo irratti ilaachuu irratti xiyyeeffatu jirra. Waa'ee dhuunfaa keenyaarraa maaliifan jalqabee hammam qophaa'uudhaan isa jedhu sanaafidha. Jedhamtiire. Mee yeroo hundumaa fuula waaqayyootti dhiyaachuuf soomaaf sagadaan waaqayyoon kadhachuun immoo maa inni mee dabarsitanii beektu yeroo akkasii waaqayyoo wajjin. Soomaaf sagadee Dooktorri wanta addaa waan addaa godhu yeroo kee laachuudha. Yeroo kee laachuu jechuudha. Yeroo kee laattee nagadarraa barumsarraa yaadarraa waan adda addaarraa yaaduu dhiiftee konneekshinii kee yookaan attachmentii kee keessatti qabattee ooluudha jechuudha. Kanaaf yeroon sun yeroo addaati. Soomaaf sadii wanta addaa tokko kaa'a. Pooyintii hundumaa itti himtu hundumaan kaa'atta. Hojii keetti irra ooltaa beekaa soomuu jechuun immoo nyaata duwwaa heeti. Soomuu jechuun immoo isaayyaas keessa isaatti kan kaa'e namoota rakkataniif kennuufidha. Waan adda addaati cubbuu, dubbii, horkii, xiiqii, weennoo wanta hojii waaqayyoon jaalladha. Ani kaanaas hiisuudha. Xoomuun isaadha. Egaa guyyaan sun addaa hodhe guyyaa hojii dhiiftuudha. Yaada barsiisuu barumsa Yesuus kana dhiifteeti irra oolta jechaadha. Waaqayyoon haasaa irra oolta itti himtaa cimaadha jechaadha. Guyyaan sun guyyaa addaati. Kanaaf Soomaaf jechuun qulqulleessuudha tokkoffaan of qulleessuudha. Qalbii kee hundumaa hojii kee hundumaa itti himta. Itti himtaa of qulleessuudha. Of qulleessuu jechuun immoo wanti qullaa tokkotti immoo beekamaadha kan dhufeetti. Waan haaraadha. Iddoo qulqullaa'aadha. Waan akkasiiti. Tole. Gammeetu akkamitti ilaaltame waaqayyo duratti yeroo soomaaf sagadaa qabaachuu jechuun itti fufanii turuu jechuun maal jechuudha? Sagalee waaqayyoo namaaf kan hin danda'amne waaqayyoof ni danda'amaadha. Jireenya keenya keessatti immoo wanti nuyi akka salphaatti geeddaruu hin dandeenye tokko tokko inuma jiru. Yeroon jedhu waaqayyoon kadhachuun salphaa fi guddaa qabaayii isa jedhuutu hin ta'in wanti murteessu kadhannaamti keenya iyyuu amantiidhaan yoo kadhanne qofadha kan nuyi waaqayyoo biraati waa argachuu dandeenyus jireenya keenya keessattis jireenya hawaasa keenyaa biyya keenyaa keessattis waa jijjiiruu dandeenyu. Kadhatti soomaaf kadhannaa soomaa kana itti namana dhibbaa dhibban itti amana jechuun jireenya dhuunfaa keessatti jireenya hawaasaa jireenya biyyaa keessatti jijjiirama guddaa akka inni fiduu danda'u itti namana akkasuma televezyiinii mo'anii hirmaannaa biyya keenyaa keessatti haala amma biyyi keenya ikoonomiidhaanii siyaasaanii hawaasummaadhaanii keessa galee jiru kana keessatti yeroo soomaaf kadhannaa kana labsuu danda'uu keessan namooti akka dammaqaniif itti dubbachuu keessaniif isin galateeffachuun iyyuu barbaada sumaanii jireenya namaa keessatti wanti jijjiiramuu dide wanti baay'ee nama rakkise tokko kadhannaa soomaatiin fuula waaqayyoo duratti gad of deebisanii dhiyaachuudhaan waaqayyo si duwwaatu danda'a si duwwaatu wanta kana jijjiiruu danda'a jedhanii fuula waaqayyoo duratti kadhachuudhaan dhiyaachuudhaan jijjiiramni dhufuu inuma danda'a jedheen amanaan ofii kooti. Baay'ee gaariidha gammee qaba.
labsii kana televizyiinii mo'aatu labsee luba Dooktar Gammachiis Dastaatu barsiisa walitti fufaa barsiisaa jiru. Sooshaal miidiyaa irrattis hin deemaa televizyiinii mo'aa irrattis namoonni baay'ee mana isaanii ta'anii dhaggeeffataniiru. Sagantaa kana deemaa jira guyyaa guyyaattis labsiinsaan labsama. Namoonni akka isaan keessatti hirmaataniif akkamitti gorsitati? Kan nama tokko miti wantichi kan biyyaati. Dammaquu qabna haala ammaatiif akkamitti gorsita? Kun waan guddaadha kun wanta barbaachisaadhas kun baay'ee ishuudha kun. Ishuu jechuun immoo wanta haalli keessa jirruu fi xinnaa ta'e kuni guyyaan isaa guyyaa yartuun si'ana koo yaada kootti maaliif rakkin keenya dheerateera baay'ee dabalameeras wanta adda addaatiin wal keessa guuteera. Kanaaf namni keenya bada nuyi akka silaasaa oollee waa'ee nama qabnu tokko hin beeknu qabeenyaa qabnu tokko hin beeknu. Akkuma Musee nama ulee isaa wallaalee rakkina irratti wallaale sana qabeenyaa qabnu wallaalan rakkinni keenya inni guddaan waan qabnu tokko of harkatti beeknu. So TV'n kuni TV guddaadha. Televezyiinii addunyaa irratti biyyoota Arabaa, biyyoonni Dalistii iddoo garaagaraa naanna'uudha. Kanaaf waa guddaadha kuni. Kana irratti namoonni keenya akka nama addeetti beeknu waan waaqni godhu iyyuu beeknuuni. Waan haaraa kennennaan leessa gochaa isaa beeknuuni. Waaqayyo yoon iyyuu akka olleen abbaadhaanii waan haaraa kennetti maleessa isa kennameef hin heettu. Akkas nuyi. Kanaaf dammaquu qabna jechuudha. Yeroon kun immoo keessumaa yeroo dammaqinaati. Yeroo itti namni hundumtuu dammaquudha. Biyyi afaan yookaan hamtuudha yookaan iyyuu amma immoo isa caalaadha. Hammaataa irratti ittaanis immoo ittuma caalaachi onnoon ta'u dhudhuma irratti akkasuma. So kanaaf namni hundumtuu yeroo isaa kenneetu sa'aatiin isaa hidha beekamu haadha. Galgaluma keessumaa illee galgaluma illee wajjiniin kadhatu haariidha. Deebi'ees immoo kan dhadhaatu immoo waan qabnuuni. Waan qabnuun amma gargaarsi kun guddaa hitamu. Namni hedduuni waan qabu xinnoo ishee kenneennaan waan guddaa ta'a. Kanaaf waan guddaa kennuun qabadee sammuu isa miti kun. Kanaaf waan qabnutu yaadnee hiixannee laannee TV irratti laanneeti kun soomaas gara keessaa hojii isa tokko keessaa tokko. Deebi'ees immoo namooti keenya akkuma ollaatti maalitti walitti ani yeroo kana duukaa TV beena waliin illee kadhatu heeti hin ta'a jechuudha. Tole gaggammii kotimame ulee waaqayyo nuuf kenne keessaa qabeenya waaqayyo nuuf kenne keessaa saba kanaaf tarii kan makabaan jedhee TV mo'aa ta'uu danda'a. Itti fayyadamuudhaaf. Abboommi karaa kanarra dhufe waaqayyootu fide gatii ta'ee fi fuula isaatti deebi'u akka fuula isaa barbaaddannu abboommiidha kun gatii ta'ee fi akkamitti hojiirra oolchinu sabni keenya akkamitti itti hirmaatu. Hirmaachaa jiru namoonni baay'een hubannaa akkamiitiin itti hirmaatani. Yeroo amma keessa jirru kana keessatti jechuun yeroon barumti nuyi keessa jirru iyyuu information hiiraadhamni. Baratti informationiin baay'ee baay'atee kamiin qabannu kamiin dhiifnu Facebook irra gaafa seentu amma maal dubbisuun akkasirra jiru maal hordofuun sirra akka jiru maal sirriitti hubattee ba'uun akkasirra jiru mataasaa bitasitti gala. Akkuma beekamu immoo baay'inni namoota biyya keenyaa dargaggootadha. Dargaggooti kunii mammaaksa Oromoo keessatti kan lama ari'u tokko hin qabuudha. Kan lama ari'u tokko hin qabu jechuun tokko irratti xiyyeeffachuu qaba. Amma fakkeenyaaf gaafa naashinaal jiyoogiraafii ilaaltanii leenca amma oomaa kurupheetti horbosanutti yoo ba'e tokko gussa. Ishee gusse sanaa amma qabatutti gad dhiisu. Waaqayyootu nu kenne sababa ta'eef televezyiiniidhuma mo'aa kana mataasaa karaa televezyiinii mo'aa kana akka biyya televezyiiniin iddoo baay'ee jira si'ana. Namni mana keessaa televezyiinii hin qabne namoota yartuudha. Haala karaa kana uumamee wanta qindaa'e kana utuu dubbannu ani televezyiinii mo'aa faarsuu fedheetu hin ta'in televezyiinii mo'aa ol kakaasuudhaaf duwwaa jedheetu hin ta'in yeroo ammaa kana keessa haala uumame kanatti namni akka kadhannaa labsamee jiru labsii karaa televezyiinii kanaa darbee jiru hundumaa namni dhagaa jiru yoo itti fayyadamee ofiisaafis hawaasasaafis biyyasaafis bu'aa guddaa uumuu danda'adhe yaadaan. Wanti nuyi beeku nurra jiru jireenya koo keessatti maal irratti xiyyeeffadhe jira maaltu na fayyada maaltu hawaasa koo fayyada maaltu biyya koo fayyada isa jedhu adda baafnee beekuudha jechuun informationii akka galaana dhangala'u kana keessaati wanta qabnu wallaallee bita nutti galuu hin qabu isa jechuu isa jedhu dubbachuu barbaadanidha. Hawaasi keenya
tu dubbannu ani dhiyee bari'uu yeroo dhiyoo kanaati kaasee ergi biyyi keenya baay'ee jeeqamutti ka'eeti jijjiiraman eegaan borummoo maaltu ta'a iftaan immoo maaltu ta'a wanta jedhuun eega jijjiiramni ani eegu suni jijjiirama isaa akka kanaan dura biqqee deebi'ee dhaamuu wanta laphee keenya fannisutu wanta nu rakkisutu hin ta'ini wanta waaqayyo biraa ta'e tokko. Kana wajjiniin immoo wal qabsiisee carraa karaa kana uumamee jiru wanta nu dammaqsuudha sababa ta'eefi hawaasi keenya namoonni keenya biyya keenyaaf jireenya dhuunfaa keenyaaf maatii keenyaaf hawaasa keenyaaf waaqayyo duwwaa harka jira furmaati sababa ta'eefi haala uumame kanatti itti dhimma ba'uutu nurra jira. Guyyaa 40 miti kan labsamee jiru. Guyyaan 40 kun iyyuu ga'anatti hin fakkaatu. Ijoollee hiriyoota wajjin gaafa naasa'u wanta baay'ee yaannee haasofnee kaalkuleeshinii isaa hojjennee gaafanni nu dhufuu diduu waaqayyoon haa kadhannu. Kanan dubbachaa deemaan ofii kooti. Ijoollee walitti sinnu baay'eetti nu dubbataa jira. Baay'ee gaariidha baay'ee galatooma. Egaa furmaanni biyya keenyaa furmaanni lafa keenyaa waaqayyoof waaqayyo duwwaadha. Isa sana immoo waaqayyo beeka garuu akka nuyi itti haasofnu akka nuyi yeroo laannee isaa wajjin turuu barbaada waaqayyo. Eessaa akka dhufe kallattii kamiin akka dhufe deebisnee akka hubannuuf. Mee sabni kun wanta inni dhabe moo wanta inni qabutu baay'eedha. Sabni Oromoo wanta baay'eetu jira wanta inni barbaadu. Wanta inni qabu moo jechuun tarii gaaffiin kun isinitti cimuu danda'a. Hin beeku akkamitti akkasiin deebiftanii. Wanta inni qabu moo wanta inni dhabeetu caala. Qabaa dursee dubbachuu danda'a. Dandeessa. Si'eeyyanirra. Qaba jalqabe mi'aatti. Yaalii ani samma humna kooti yaalaa. Wanti kun haalsimoo barbaada. Kontekestii jedhama. Haalsimoo jechuun iddootti kallattii irratti haasa'an tokko malee isaa waan baay'ee nu sokkisiisa. Maala hin baana fagaachuu hin qabnu. Qabna ogeessas qabna. Humnas qabna. Qabeenyaas qabna. Hin dhabne nuyi. Nutu saayikooloojii yookaan xiinsammuu keenyaanii wanta nutti hir'ate nutti dhaamote qaawwa keenya ilaalleeti dhabne jenna. Al tokko nu jalaa kufee jenna nuyi rakkinni keenya warra kooshii rakkinni isaa o'aa akka eelisi biilaati sibiilaati. Eelisi biilaan hafee o'aa hin gubaa. Daftee yoo wanta rakka itti nattee daftee harka ho'itee okoofte malee hubee balleessa jechuudha. Kanaaf daftee wanta goote maleessa si jalaa fixa hubee balleessa. Eelisi biilaan keesseen daa'ima lafa buutee keesseen daa'ima diilalli cabbii isaa dandeessanii akkasi hankeenya. Kuusha akkasii. Kanaafitti nutti to'aa, dafii nutti to'aa, dafii nutti qabbanaa, dafii nutti to'aa, dafii nutti qabbanaa. Maleessa nuuni badaamayyuu yoo ilaalle amma waaqayyo eebbaan ayyaanaanii kennaa isaatiin hir'uu hin qabnu. Nuyi tu hir'inne. Wangeelli jalqaba nu bira gayyuuti. Namoota baay'ee irraa qomoo meeqa naayilootikii, semetikii maal jira qomoo baay'ee keessa nu bira dhufe maal keenyaaf godhe. Waantoo keenyaaf miti. Hin filate. Waaqayyo yeroo filu waa'ee miti. Yookaan maayini maqaan isaa jedhamu haal duree waa'ee hin qabu. Waaqayyo. Akkasumatti biyya afaa kana wantoota akkasumatti nuunis akkasumatti malee waan qabnu haal duree hin qabnu hin qabnu agiriimentii wayii hin qabnu. Waaqayyo nuu kenneera. Wangeelli qabeenyaa guddaan abbaan gammachiis gaafa sagalee kana isee wanno irratti tokko. Kulmitti eebbisee har'a sabni Oromoo qabeenya eenyu harkaan fudhanne argateera. Eenyu harkaan fudhanne yoo garree immoo qabeenya hundumtuu nurkaa waa luluqaa garuu isa kanatti namni wani mammaatti. Kanaaf isa kaanis deebi'annee danna. Hirriindi keenya qaawwi keenya qabnamayyuu qaawwaatti hin dubbannu garuu qaawwa keenya. Waaqayyo kan nu kenna galateeffannama maleessa. Galateeffannee naani yoo shaafafaa xiqqoo galateeffannaa waan faarfannaa duwwaadhaan. Faarfannaa galateeffannaa hoo qubaadhaan malee yaqaawwa koo waaziidhaan miti inni baay'ee waaziidhaan kan baane. Kanaaf jireenya walumaa gala rakkoon biyya Afrikaa maalidha beektaa? Akkaataa bulchiinsaa akkaataa fayyadamaa irrattidha. Rakkinni keenya inni guddaan. Wanta qabnu akkamitti akka itti fayyadamnu hin beeku. Maleessaa wanti nuyi dhabne hin jiru. Akka biyyaatti gaafa ilaalamu noormaalii hangafa hundumaa gaafa waa yaadu manarraa kaasee hawaasarraa ka'ee saba Oromoorraa ka'ee immoo biyya Itoophiyaa jedhamu kanatti dhufa. Sabi Oromoo Oromiyaan baay'ee badhaatuudha. Beekumsaanis haa ta'u qabeenya uumamaanii
Oromiyaan wanta dhabde wanta baay'ee qabdi. Wanta dhabde jechuudha. Wanta baay'eetti jechuun wanta baay'eetu na keessa kakaa wanta dubbachuun irra jiru garuu hin dubbadhu asirratti ammumayyuu immoo wanta baay'ee qabna kan nama dhibu. Wanta qabnu sanaa akkamittiin akka itti fayyadamnu utuu beenne utuu barree fagoo ga'uu dandeenya nuyi sichi. Afrikaaf iyyuu dhuguma akkuma na farfama miti waa'een Itoophiyaan akka Afrikaatti tokkoffaadha maaliin tokkoffaadha kanaan tokkoffaadha sanaan tokkoffaadha wanti jedhamu wanta baay'eetu jira. Wanti suni dhuguma inni miidiyaa irratti haasa'amaa jiru isa dhugaa ta'uusaa waan hin beeku hin qabu waan ofii kooti. Na farfama yeroo baay'ee garuu akka jedhamu sana ta'uu danda'a biyyi kun gara fuulduraatti yoo wanta qabu kanatti akkaataa itti fayyadamu beekne akkuma haasa'amaa jiru sana qixa sana ga'uun hin danda'ama. Isa wanta akkaataa malee dhabaa jirru Oromiyaa keessaatii namaanis haa ta'uu qabeenyas haa ta'uu wanti nu jalaa saamamaa jiru immoo wanta baay'eetu jira wanta saamamaa jiru sana immoo wanta humnaan dhabne sana Waaqayyoo kan nama dhibu ijaaruuf baasanuuf bakka nuuf buusas. Wanti nuyi dhabnes jira wanta nuyi qabnus immoo jira jechuu barbaadeen gabaabaadhuudha. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Egaa maaltu jira naannoo keessan maal qabdu maaltu isin harka jira namoota gurguddaa qabdan hin kabajjuu hiriyoota keessan hin kabajjuu abbootii wangeelaa hoggantoota namoota dhiyeenya keessa jiran gita kamiin haa ta'u qabeenya jiru eeyutu kunuunsa eenyutu kabaja yoo sana qabaanne kana qabnaa akka kanatti itti fayyadamnaa kana immoo qabnu akka kanatti itti guuttanne jennee itti yaaduu dandeenya. Kanaafan gaaffii kana kaasee tarii dhumarratti kabaan hiriyoota tajaajiltoota baay'ee qabda faarfattoonni jiru hojjettoonni wangeelaa luboonni ati wajjin tajaajilte paastaroonni gammeen akkasuma mee isaan kanaaf dhaamsa maalii qabdu yeroo kanarratti waa'ee fuula waaqayyootti deebi'u waa'ee waaqayyoon kadhachuu isa kanaan xumurree gammeen faarfannaa tokko nu faarfatee jechuumaan nagaa dhaamna. Baay'ee gaarii egaa faarfattoota hundumaatti maqaa nama waan hin danda'amu hedduudha. Dhaamsuma dhaamuu fi nuyi akkuma silaasa wallee waa'ee maal qabnaadha waa'ee ulee musee irratti kaanii waa'ee eenyuu qabnaadha maal qabnaadha amma dhuma irratti waa'ee qabeenya qabnuudha soo kanaaf nuyi waaqayyo kan seerraa eegu waa'ee qabdu duwwaa irratti malee waa'ee hin qabne sin gaafatu waaqayyo. Kanaaf tajaajiltoota hundumaatiin faarfattootatti kan inni himu waaqayyo wanti nuti kakkaine tokko haala kam keessatti waaqayyo hin arga. Hoyyoo wallaallee dhiibnee hin arganne haalli isaaf waamii miti waaqayyoof sababi isaa inni waaqayyoodha. Kanaaf nuyi haala kam keessattiyyuu haala kana keessattiyyuu waan jalqaba waaqa nutti kenna kana qabachuu qabna qabannee itti fayyadamuudha. Namoota gargaaruutti qabuudha haala kam keessatti illee haalli kun hin sokkamu. Haalli kun dhaabbataa miti kamiyyuu kanaaf wanta sokko jennee duukaa sokko hin qabnu haalumti sochiimti namoota immoo inni sokka innis isaa jennee waan qabnu waaqotti inni kana dhaabachuu hin qabnu soo kanaafiyyuu isa ittiin hojjechuudha. Lafa dhaabannetti lafa jirutti haasa'uudha. Kanaaf namoota kan dhumaatti waan akkasii ni hima. Qaanaan qaba. Yeroon kun akka biyyaattis akka jireenya dhuunfaa jiraannuttis ta'uu mala yeroo dukkanaa yeroo dhiyee wanta fakkaatudha. Siyaasa biyya keenyaa gaafa laallu haala waliigala biyyichi keessa galee jiru gaafa laallu utuu dubbannu halkanni dhiyee jechumaan hafeen jiru. Gaafa dukkanni cimu hundaa'u bari'uuf jedha. Sababa ta'eefi bari'uudhaafiti akka kana dukkanaa jira waan ta'eef namooti waaqayyoon hin beekanis namoonni warra waaqayyoon hin beeknes yeroo kana keessa akka abdii godhatan bari'uuf jedha waan ta'eef abdiitu jira fuuldura keenya ifa guddaatu fuuldura keenyaati natti mul'ata anaan ofii kooti. Akka waldaa kiristaanaattis haa ta'uu akka kamittis haa ta'uu yeroon kun yeroo namni isaa yeroo kamii caalaa dhimma dhuunfaasaa haa ta'uu dhimma waaqayyo wajjin walitti dhufus haa ta'uu yeroo nuyi yeroo fudhannee ofii keenya dhaggeeffachuu qabnu naannoo keenyas dhaggeeffachuu qabnu yeroo nuyi itti qophaa'uun nurra jiru yeroo nuyi wanta fuula keenya dura jiruuf
wanta karaa keenya nu fuuldura jiruu fi wanta karicharra waan ittiin deemnu walitti qabachuu qabnu yeroo nu itti qophaa'uu qabnudha sababa ta'eef tajaajiltoonnis amantoonnis yeroo isaan raafaman utuu hin ta'in yeroon kun yeroo itti qophoofnu nuuf ta'utu irra jira jedheeni dhaamsa godha dabarsuu barbaada. Tole baay'ee ulfaadhaa egaa walitti qabee xumuruu koo dura utuun kana dubbadhee kanatu fi kana yaadaan jira waan jettan jira carraa isaan isinii kenna sadhuma. Wanti dabaltu qabdaa qaba. Wanta fillee haasaa mannaa isa jedhamaatii qophiidha yeroon kun waaqayyoo fi abbootoodha maayin warra heenii warra eessaati warri tokko carraa dhadhaa jedhu isaan waan dhumaani. Waan ta'uu hundumaatiin akka ibsan. Kanaaf yoona waaqayyootu olaatii qophaa'ee ta'a. Yeroo nuyi fiiguu duwwaadha. Nuyi sagantaa qabaannee naanis hin qabdu ta'an. Fiiguudha iddoo adda addaa hawuudha. Taa'anii haasa'uudhamu. Aadaa keenyatu immoo akkasi. Kollektiivizimii jedhama aadaan keenya kuni aadaa kanaa keenyaati. Kanaaf ammoo yoona waaqayyootu dhukkuba kanaan qabee akka nuyi qophoofnuuf qoonnammaa yoo ta'e qophaa'ina yoona akka kanatti taanutu immoo wanta yoo ta'a. Soo kanaaf hundumtu qophaa'uu qabnaadha. Wanti gabaabduu tokkoon itti dabaluu barbaadu karaa kamiin haala kam keessatti wanti ani yeroo mana taa'ee televezyiinii ilaalus haa ta'uu yuutuubii irraas haa ta'uu sooshaal miidiyaa kanarra wanti naanna'u biyya kana keessatti wanti dhukkuba guddaa ta'ee jiru dhugaa namaatu irra hojjetama. Wanta akkasii waldaa kiristaanaa keessatti jiraachuu mala. Isinis beekuu dandeessu ta'a. Akka biyyaattis dhugaan namootaa akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka biyyaattis dhugaan namoota hedduu jalaati yeroo itti dhokatee jirudha. Wanti fedhe yoo ta'e sobni hammam of mul'isee hammam of guguddisee hammam of boqossee hammam morma irra keessa qabatee deemuu danda'a amma ta'e. Laga lama sadii ishee danda'a. Laga sattaanu garuu darbuu hin danda'u. Qallattuyyuu dhugaan hin jittuudha miti. Kanaaf namoonni dhugaa keenyatu na jalaati dhokatee akka biyyaatti ta'uu akka hawaasaatti ta'uu akkaataa kamiini wanti baay'ee nama gaddisiisu tokko ani galgalaa ganama kan na aarsu mana keessa taa'ee nama wanta dhugaa tokko achi as nutti ba'ee dubbatu hin qabnu. Kun dhugaadha sobaan immoo soba namni jechuu danda'u akkuma biyya Itoophiyaa kanaattiyyuu kanatu nutti irratanu. Kanaaf ammaan kadhannaa koo gara maalitti deebisee jira beektu waaqayyo gooftaa miti maccaa nama dhugaadha jedhu sobaan immoo soba jechuu danda'u biyya kanaaf isa kaasu Oromiyaaf isa kaasu waldaa kiristaanaa keenyaaf isa kaasu. Waa wal keessa xaxuun kun wal keessa fuudhuun kun sobaanii dhugaa haguuguun kun baay'ee babal'atee argamaa jira. Yuutuubii irra yoo seennee chaanalii adda addaa irra yoo seennee sababa ta'eef kanan dubbachuu barbaada. Galatoomii egaa sagantaa kana gara dhufuutti deemna gitaara kee fudhuuti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gammeen utuu qophaa'u yaada kana walitti qabuun barbaada. Waaqayyo ulee maalii isinitti kenne? Maaltu isin harka jira? Eenyuun geggeessaa? Akkamitti geggeessaa isiniin jedhe? Iddoo keenyatti nu barbaada gatiiteef gara sanaatti adeebinu tarii immoo baay'een keenya warri fagaanne immoo fuula waaqayyootti adeebinu. Yeroon kun yerootti caalaatti iyyuu fuula waaqayyootti deebinee somaaf kadhataan fuula isaa turuudha. Labsii televezyiinii immoo labse kana immoo keessatti hirmaachuudhaan ofii keessaniis maatii keessaniifis biyya keessaniifis bu'aa tokko akkasiin argattan akka argannu abdii guddaan qaba. Abdiin keenya ni dhuma waaqayyoof waaqayyo duwwaadha. Kan biraa hin qabnu. Tasan immoo fuula isaatti deebi'uu qabna. Egaa qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e an gammachiisu mataa booranaan ture. Ana wajjin istuudiyoo televezyiinii mo'aa keessa guyyaa irraa kan turanii sooressaa cimdeessaa Fuquraayilee fi Abdii Qalbeessaa turanii baay'ee galatoomaan wajjin turuu keessanii fi kanattaan seenee boleessa keenya gammachuu malkaa wajjin faarfachaa faarfannaa kana sagantaa kana xumurraa qophiileen televezyiinii mo'aa kanneen biroon garuun itti fufu turtiin keessan televezyiinii mo'aa televezyiinii keessan televezyiinii jaallattanii wajjin haa ta'uun affeerraa keenyadha. Nagaa waaqayyootiin tura. Ani salega ture, ani salega use, ani salega me.
ani sanega ture ani sanega obse ani sanega erkasa guyasa yerosa orkasa guyasa yerosa erkasa guyasa yerosa orkasa guyasa yerosa wanture beka karida wagayo saya de gochu nesuyo meyu wanture beka karida wagayo saya de gochu nesuyo meyu ituma fuveni zaega wanture visa duwa beka ituma fuveni zaega wanture visa duwa beka wanture visa duwa beka wanture visa duwa beka ituma fuveni zaega wanture visa duwa beka ituma fuveni zaega wanture visa duwa beka wanture visa duwa beka ani sanega ture ani sanega se ani sanega ani sanega ture ani sanega se ani sanega ergata guyasa yerosa orgata guyasa yerosa yammu baroni arotati walatu fuula keerraa takkaasiin hundumee mul'atu fuulli kee haaraadhaarrayyuu fuulli kee fuulli kee haaraadhaarrayyuu fuulli kee maali nan si qixxeessa inni turee kaleessa arraddoosaa gaddeessa kanaafan maali nan si qixxeessa inni turee kaleessa arraddoosaa gaddeessa oo kanaafan si weddisa kanaafan si weddisa kanaafan si weddisa kanaafan si weddisa adubbatu seenaani haasa'u uumamni amma jedheenni ga'u si malee uumanni ana kan jedhu uumamni jiraata uumamni ana kan jedhu uumamni jiraataan uummanni maali nan si qixxeessa inni turee kaleessa arraddoosaa gaddeessa kanaafan si weddisa maali nan si qixxeessa inni turee kaleessa arraddoosaa gaddeessa oo kanaafan si weddisa kanaafan si weddisa